gaafa na tuman san maaliif dhiisaan jiinate kamma itti kana tolbaate. Meeqeen sanarraa cabsaa meeqa dirsi meesii bakannaa meeqeen sanarraa cabsaa. Egaa naali ni himtamoo ni himtate Nasruu kanaa fi Alii kana isaan kana dhiisuu diddeeti. Annaa fi Nasruu kanaa wanni neesee wal quba qabnasi Alii. Si fi Nasruu fi Alii wal quba qabaachuu baattan sababnummaan itti jirri kun akkanatti nu hordofee bakka nuti olluu fi bakka nuti bulluu fi hojii teenya hunda akkaataan isaan itti quba qaban kun akkami? Anarraan beeku kaasan isaanis isin barbaadu jira malee tu baarraa naayiliin quba qabdi. Wai naayiliin quba qabdi. Quban qabdu kaa naayiliin irraa wanta hundarraa walaba. Saati anaa wajjin mana kana hirtaame? Wannummaan isaan sanii wajjin hariiroo uummattee fi maali? Ati anaa ala gabbaatu garte? Akkamittiin argini? Akkami garte? Namni bar bilbilaanis ni baa bar qaamaan boo. Bilbilli na bira jira. Na bira jira bilbilli. Maaf hin jirre? Akkami na bira jira bilbilli si bira jira. Akkam ta'uudhaaf ati dubo isaan kanaa wajjin wannummaan hariiroo godhachaa oltuutu maali? Hariiroo isaan tokko irra si geessila naayiliin hojii hariiroo qabdi. Hojii uummattee qabdi haasawa. Jechuun viidiyoo maruutti hin jirtu ati bilbilli na biraa hiriyaataame? Viidiyoo bilbila kiyyaa maruu jirtaati. Duuba bilbila keetii maruu baadhi telefoonni guyyaa lamaaf si bira jira ree. Maree guyyaa lamaaf viidiyoo maree. Amma gaa bilbila gartee isaan san irratti bilbiltee waan gartee na biratti dhageessuuf waan na bira gartuu fi waan hojii teenya hunda waan isaaniif himtuun kana raqama isaanii kan sammuu isaa qabdu waan as kan dhimma tafi himma. Sammuu isaa qabdi yaani raqama kan. Akkamittiin qabne? Isaan tokkana jee. Akka ati qabdoonuu hin beekaa isaan jechuu baatanu. Akka raqama Nasruutii fi Aliidhaa sammuu isaa qabu. Eeni qabdee? Hin qabdu ati sira. Raqam isaanii eessatti hin beeku boo? Amma gaa kabajaadhaan osootti tolli jiru himma. Ani eessatti hin beeka isaan? Eessatti hin beekaa? Eessatti hin beekaan? Osoo beekuu baattee Alii kanaaf loltaa isaati? Aliidhaaf bara ani Aliin kakka obboleessa kiyyaatti gallakkisaan isiniin jee malee ani inni firanaa ta'ee ganta kiyyatee isiniin jechuutti jiru ani. Duba namni sababnummaan gaafa isin tun qaanfanne malee siifi kannaatu tun qaanfanne malee isaan kan deeggartuu malee siifi kannaatu qaanfanne malee arra inni ilma biyya teessaniiti sila akkasittuu miidhuun qabdanii mujirima akka olii hundumni mujirima dhiiga namaa qabdan malee isin. Wayi kanneen sakkan faffeeksan maa. Mujirummaan tan isaan irratti dalagan sanii irratti biraafte. Mujirummaan takka ta'eetiif kannaan jirtu. Harkanatti waliin fuudhin gaamma. Annan dayinan dayinan. Waliin fuudhin. An dayin. Ati dhalaadhaaf beek. Wayi. Kabajaa fi godhi. Mujirummaan. Waan ansi gaafadhe tolaan deebise kabajaadhaan. Laa caga arraas barus numaan dubbadha arraas barus numaan dubbadhaan. Mujirummaan siifi kannaadhaan jirtu. Silaa bar silaa ilma namaati hadoottanii jechuudha. Usuboo waan ansi gaafadhe deebisiin siin jiru. Maal gaafatte? Maal jechuudha? Maal gaafatte? Maal gaafatte? Isaanii kan gartee isaan irratti hin wayii jirtu san kan sammuu isaa qabdu. Fidimma bilbila keessa kan dabe. Bilbila kiyya maaf hin akkan isaan? Bilbila kiyya an telefoon harkam isaanii eessa harkaa eessa harkaa dheedhee isaa wali taatanati obbolummaa wal qabdanii. Obbolummaadha. Obbolummaa isaa wali qabna. Isaa wali qabna. Isin tolittuu gandaa wal beeknaa anaaf isaan. Osoo wal beekuu baattanii gaafa aliin akkasii na tumu sanuu hin dubbanne. Siifi aliin gandalaa siifi aliin gandaanti waan na kan qaban. Waan na kan qaban nan tuminan. Annan tukinan. Waan nan tukinan. Waa osoo an ilma biyya teessan itti bari nokon iddaayidaa kanatti ni ajjooni. Ani itti iddaayidaa kanatti ni ajjooni. Ulee nan tuminan. Osoo dhiisaa maan jiini ol beete akkamis taatu baan. Akkam naa ta'e jedhu lakki ittiin dhufee si baasa. Obboleessa kee barka qabeessa obboleessa kee maa dhuftee na baasi maan jiiniin akkana jiran jettu kanatti maan jiiniin obboleessa keetti. Muka kanaan sirra na qabu lafaa ollaan kaasini waan ani si gaafadhe osoo nagaa fayyaa qabdu. Ati obboleessa keetti maa na baasi jiinii anaan na baasete wayi nan siidhe anaa siidhe. Obboleessa kee na baase barbaadu. Obboleessa kee kan kasi baase. Kan obboleessa kee kasi baase. Kannaan beektooti. Kannaa kami. Obboleessa isaa kannaa laawra obboleessa. Wallahi. Waan marraa walitti qabuugi kannaa gizeettan daktiitu nakka. Maal ta'uudhaaf daktiin si kaatisa? Ati kannummaa kun garuu wanni itti si aarsu jiru bare. Nan dhayinan. Nan dhayin. Wanni itti si aarsu jiru bare kennaan anuma mana hidhaasanii baasuudha bara bakka itti isaan gartee najjeesu kan sanii na baasuu kanaatu itti si aarsu. Sijjeessanis maaltu nagalche duuba keessa? Maaltu nagalche? Akkam? Sababa kannaa keessanitti sijjeessa. Sababa obboleessa keetitti duuta malee hawwee sababa kiyya duuta moo sababa kiyya ammee naayiliin maal balleessite sababa naayiliitti qabamte naayiliitti qabamte. Naayiliitti qabamte. Naayiliitti qabamte. Kabajaa fi godhu. Naayiliitti qabamte. Waay tarkaansa naayilii maaltu galchee. Dalagaan hin deemee dalagee irraa galu tunis. Bineensa akka waliin cufa waraabeessa ilmoo namaatu nyaatanii fixan. Naan rabsitaa isa. Naan rabsitaa. Kabajaa fi godhu egaa. Nan tuminan. Kana si godha.
Ilmaan arrabsuu deemta tara takka ammaa dhalaa ta'uu ka'e bollaalte. Annan tumin. Kadii taa'inarra. Taa'e. Siin ajjeesan bakka sanatti si jeesaati. Meen ajjees. Meen ajjees. Najjeesi meen. Najjee qeessa turii. Akkamitti akka sagalee ol kaaftee akka dubbattisa. Nagalakkisiyan. Anturii qeessa yaalaa irraa fuutu laal. Siifi kanaan sun waa takka nan goota nagalakkisiyan. Intalan kabajaa gartee ati haadha mana kiyyaati jeetiin kabajuu jiraati kabajaa fi godhi irra. Allah wanta kanan gootan siifi kanaan sun naraachi qabuulee. Naraachi qabu. Wanta kanan gootani. Wanta kanan gootan. Kennaan barumaa sin godhu baraana anuusumaaf hin gaaba. Kennaan maal. Najjeeratu mi najjeesi ka. Najjeesi. Sababnummaan isaan kana deeggartuuf sababni alii kana alii jechaa oolu oonan sababni itti dhiisuu didde maaliiti? Ammaa qabdanii ilmoo nama azabdaniif hin galakkisan jee kannaa wanni dubbachaa altuu fi wanni inni dubbaddeef inni isaan nama muslimaati wanni inni galakkisan jee badii takka koo miskiin xiqqeenini. Eenyu? Aliin miskiin. Aliin anarra miskiina. Sirra miskiin aliin. Kabaji gaanaa illee kabajarra. Nadhiisi. Kabaji. Nadhiisi. Kabaji. Nadhiisi hayyee na galakkisa. Mukonaan ilkee kan isirraa. Na galakkisa hayyee chidee manarraa. Kabaji. Narraa chidee. Ammaa yoo kan dhugaa dubbattu taate arraas baruu dhugaan himaan dubbaddaan. Dachina jala amartu himaan dubbadda. Ana arraas baruu dachina jala amartu siifi kannaan. Harkaan irraa hin baasiniiti. Waan ani si gaafa dhibichiti tolaan osoo nagahee qabdu as lafa kaaye. Mana kana gabboon keetis hin jirtu hanga gartee waan dileejetan hunda hanga himtutti. Dafee as lafa kaaye. Ana arraas baruu sabaati. Kayyoo qabdi kaasa kaameraa kaattee naasisuu jirtaa miti. Oromoon guutuun agartu yoo kan aliin asiifi kannaan alii gallakkisaadhaaf ani anitu hatumamtu ta'e. Laa yoo kan harkaan akka naayiliin haa miidhamtu hatumamtu dhugaa dubbachuudhaaf jaan Oromoon guutuun isaa dubbattu. Dubbiin teessuun quubsitee jirti maal jechuudha kana jechuun. Harkanii jabar kaameraa kaatte kaameraa duraan natu jirtaa minatu. Oromoon guutuun bari. Kijiba gartee yoo sababa alii gallakkisaa yoonani yoo kaniin alii gallakkisaadhaaf tatumamtu ta'e haa itumamtumame aanaan jaan isaanii. Gaafaan akka bubusan gallakkisaa maan jiiniin siin jeebar. Tumame aanaan jaan isaanii. Ati yarti namaatti himi. Gaafaan akka bubusan gallakkisaa maaliif hin jiin? Ati obboleessa keetiin ilma namaa gallakkisi maan jiiniin? Maa gallakkisi hin jiiniin? Waraabessa akka keetiin. Obboleessa kiyyaachaan qabamaan? Qabamtare. Obboleessi yoo aballeesse ni qabaman. Ni qabamtee. Siitu itti gaafatama adda saa'e. Yaa naayili osoo nagayaa fi fayyaa qabdu osoo gartee bakki takka illee sin qottaramina muduraa ho'isu tuqe sin tuqne bara. Nallaalin ani jaa wanta nallaalin. Nantiyaan aannan tubiin na raachisa. Osoo gartee nagayaa fayyaa qabdu osoo bakki takka sin tuqamin. Aanna tumtee na fittee na jeentee na fittee na dhiis. Na dhiis yaan. Ani yoo kan maal. Sun lallabin yoos gaaba. Mataa kanaan si baqaysanius. Anumaan dubbadha dhugaa irraas barus. Anuma jeefta malee ani. Ani akkuma nama qaltanii nyaachuu bartanii qaltee na nyaattan malee arraas barus dhugaa anumaan dubbadhaan. Maan dubbadhaan dhugaa jirtu maan dubbadha na dhorkuu dandeessu. Maqaan taane hordoftoota duratti hawaasa fuula duratti maqaan taane wanni nu buuftaniif maali siifi nasruudhaaf yaaliin. Anaa isinii buusa dub. Sitaakka. Isinii fi buusa. Anaaf numaan namnummaan maqaa hamaa naa buuse si maaliif nu buuftan? Nuti nama jeesu gartanii akka. Nattume kadir likkitti. Akkam. Nattume kaameraa kaaddu likkitti. Likkin nattume. Bilbila kana amma kaameraa kana si bar kakaa'e ta'uun maali sababnummaan kaameraa kana kaa'atteef? Maqaa na balleessuudhaafi? Naajjeesuuf na deemtaa mi naajjeesu? Deem fuudhin ma'isu kanaamu. Deemi baasi. Deem fuudhi cufiin siin jee kaameraa. Na dhiisi. Kaameraa kayi cufin tal. Na dhiisi. Kayi kaameraa cuf. Na dhiisi naata deemtu fitinaatee tunuuntunuuyi. Walumaa sayil. Walumaa harkana laattaasa. Harkana laattaa. Fitinaatee tunuuntunuu. Silaati fitinaatee seenu baattee asinni sirrii dhufee na tuma. Mana kana si tumee bara. Kayi kaameraa cabsiin siin jee. Kayi fuudhi. Naga lakkisiyaan. Kayi. Kita markana ya cabsite. Kummal teessa. Usinu. Wayinumaan arrabsi taa'u. Anaaf fidaa ba'a Ali fi Nasrurraa. Anaaf fidaa ba'a. Anaaf fidaa ba'a. Anaaf fidaa ba'a Nasruu fi Aliirraa. Dandeessa dhiirkata isinitti maal deemtanii qaban? Dhiirkata eenyaaf irraa qabu dhorkuu. Deemaa firraa qaba daador kaaree firraa maaliif na tumte mana keessatti na deebite? Obboleessa keetti walii galtee. Afaan dhaabdee dukkatti naasiinus. Hayi. Kaniin ati dhalaadha. Kun maaluma ta'e maayinu.
Akka inumaa nama azabuu baranitti na azabuu fedhan isa kun. Maal jechuudha? Kanneen talmaa Kanaaf daddasii bari. Kidee maaliif zazzabaa miti ani? Kidee maaliif zazzabaa miti ani? Najjeesuu feetaa dubaan? Usboo. Hayi suni numa dhufee winni. Kidee narraa. Boo sibiila kanaa ilkeessa kaasaati. Maal jechuudha? Kidee narraa na najjeesii narraa kidee. Kidee narraa. Usinu. Numa ooftuu numa alumaa fi nasruu malee waan hin ta'eef miidhaa xiyyaaf kan dubbachuun teessamu malee. An sababa bala keessatti ati sababa bala keessatti miidhamte tan taatatti sana wayi naayilii jettee miidhamne bar. Yoo san naayilii jettee miidhamte naayilii si dubbachuudhaan laal yoo kan naayilii si dubbachuudhaan taate naayilii gaafadhee naayilii gaafadhee. Kabajimmooti. Kabajaa godhu. Sababa aliitti naayiliin tumamuu qabdi ajjabamuu qabdi duuba naayiliin. Naayilii hanga waan gartee itti jirtu hanga himtutti numa duuta silaa'u. Naajjeessa Kadir. Naajjeessa. Numa duuta. Oromoon guutuun inni gartu kun naajjeessa. Oromoo fi jinni isuma naajjeessa iyyee. Akkaan badii hin qabne akka waan takka badii hin balleessin himin hordoftoota kanatti. Simban akkaan badii hin qabne. Badii sii qabani akka badii kidemerra. Hawaasa bal'aa gartee duratti kan maqaan balleessitan kan. Si harkan isaanis. Himin siin jee bari. Si harkan. Si harkan akkaati badii balleessu jirtu balleessa keetii wajjin. Ni harkan isaanis. Hayi. Anaa badii balleessu. Balleessu jirte. Maaliin balleessu? Akka itti ilmoo namaatti miite hin gartu. Hin gartu akka gootee ammaam keessatti hiite. Akka gooteef hin gartu. Hin qaanfattu viidiyoon jira bar. Kun kana jeesee bar. Ati ilmaa isaa. Bar viidiyoon jira bar. Kun kana jeesee. Hayi. Usinu. Ana afaan qabdeen hokkaam sunatti hin deemin. Kun bar kana jeesee. Ana hokkaam sunatti hin deemin. Inuu alii dhiisii ganaan nasruu jeesu taa'u nasruudhaawu. Dhiira akka tateeti ofirraa siroo gara inni. Wayi naayiliidha kan ulaatti qollofattee ajjeeftu. Namoonni beektaa dura waan nuti taane. Siifa kannaan maali? Naafi kannaadha. Maali siifa kannaan? Nuti obboleeyyanii barnaa deemaa hoshora deddeemtu gogi. Maal godhate tun? Nuti nama isaan kanaa miti biyya guutuudhaa ofirraa dhorkuu danda'u. Mee nasuma ofirraa dhorka? Nasuma ofirraa dhorka. Akka naayilii si obboleessi qol maratanii nan deddeemtu seetee miti. Manuma kiyya keessa lafaa ol kaateetuma. Mee cabsa adduu isin mana asii tana gabbatan na laaltani. Mee keessa narraa cabsa mee hadiisi mee siifa kannaan mee keessa narraa cabsa adduu isin mana asii tana gabbatan na laaltani. Ati bar naayiliiti. Hayi. Akkaan siin jeeti. Ati bar nasruun kun kanatti deeggartu kun barkaanu mana kana dhufee madura gaafaanan. Ati ilmoo namaatti inni zabdanii gallakkisaan isin ijee maali biyyi jedhu gallakkisaa jechuudha. Ana citti hidhee asi dhufee sii fi ilmoo ta'e jechuudha. Sun hundinuu fitnaateeti. Mana kan gurbaa sana akkamitti gurbuma sanuu akkamitti deeggartaa hubanumaa akkamitti waa'ee isaa maqaa isaa akkamitti dhohite. Siin ajjeesu ta'a yaa naayilii. Naan ajjeesi. Ajjeesi mee. Lanas fuudha. Lafa ol ka'i. Ol ka'i gaa lafaa. Ka'iitti bilbila nasruudhaa deemfiti. Isaan fide bilbila nasruu naa beeka bilbila nasruu. Naa beeka. Qoona siqqinna keessa baafta. Ol. Baasi dafiiti keessa fuudhi bilbila. Itti naqiin siin jisa muka isaa qabda itti naqi. Ana isaan beeka bilbila nasruudha. Isaan beeka. Itti naqi bilbila sammuu. Naa beeka bilbila nasruu. Dawwala dhugaa barbaadiyee obboleessa kan irraa fuudhi. Fuudhi obboleessa. Jawaaftee nan laaliniiti waan maaliin himu jirtaan jee barisa waan himu jirtan. Annan tumin kadir na raachi deem. Asiin mana na dhiiftee bira dheeytee miti. Na raachi deem. Na raachi deem ana najjeesuun hin ajjeefte. Na raachi deem. Barnaa fi taala kana wajjin jiran horsi laa'u. Deemta malee. Bakki kalmoo nama azabdanii na azabdanii. Ati maal si azabnaa sa? Bakki na azabdanii qabdaniiti. Dhiira gurguddoo sanuu takkaa nuti azabnee si azabnaa. Haadha manaati jeetiin si kabaju jiraati yoo haala kana jijjiiramuu baatte hojii jiraachuun keenya hin jiru silaayisa akkam jechuudha. Dandeenyaan dhiiruma san qabaddaa firaa Ati dhorka wahuma malee. himtu tan akkamitti dhiisuu didde waan Allaa nattas hin deebintee firaa dhorka ganda san. Dandeenyaan dhiira akka ta'e san deemu gaafadhu firaa dhorka. Eenyu waanta? Siifi kanna. Buquuqa Yaa yaatu. naayilii mee arraboo daganaa ol bahiiti viidiyoo mariiti hawaasa duratti maqaa na balleessi yoo ati lubbuun si baate na harkita naayilii. Hojiitee si baase naayilii si baase. Hojiitee si baase naayilii si baase. Naayilii si baase. Maaliif maqaa na balleessita? Hayi. Hawaasa duratti
wanni maqaa na balleessituuf maali? Kadiir kakkanaati. Kennaan kakkanaati jedhan. Waan isin taane isin hin beeku, waan isin hin taane isin taatan isin hin beeku hawaasni. Jallo. Kadhu viidiyoo martee kadiir kakkanaati jettee ol baatee maqaa na balleessa. Viidiyoo hojii ati gooteetu si marsiise sirraa nama hundaa si harku jira akka obboleessi katiibsii viidiyoo martanichi gubbaa ooloof jirtanii. Akkam? Hayi. Viidiyoo jirtu gubbaa jirtu naqaatu jirta as silaati. Si ambadi maaliin balleessette? Ati ana kannaadhaa wajjin michiyyoo fudhu garte. Tasanii feetan harka ol keessaa qabdanii na naqaan. Na naqaa tasanii na galchaas keessaan. Jechuun moo siifi kennaan maaliif obboleeyyan taatan jechuudha qabdamu maal isaati? Dantaa kee tireen safeet obboleeyyan taatan. Maal inni kun wanaaf obboleessu yaa barate siin fuudhee ba. Beektaan kana? Maal obboleessi waan nyaatan waan dhugan. Kun maal ta'e? Na ajjeesu feetaa sinuma? Na ajjeesu feetaa? Maal baatuun baalageen? Dhalaa baalagee kabajaan qabu tajaajila hin qabanne. Tajaajila tumuu barbaadu. Kaa ijaarsa waan akkasii shaqallee miti. Us. Gola kisaan harkaan hin jajjabsin itti deemnarra. Mukanaan itti dira us. Afaanii jalji. Jalji afaanii. Maal jechuu beekte? Na ajjeesa Kadiir. Na ajjeesa. Sagaleen kan inni us. Lubbuun ukkaamsi ta'e na ajjeesa. Na ajjeesa akka gaariitti. Inuuni boochi lakkee. Sintuu inni eetiin boo'in. Sintuu inni hin boo'in. Ammoo maqaa na balleessuu tana. Hawaasa duratti maqaa na balleessuu badii kennaatiif anaas gubbaadhaan irratti dabaluu mataa kanaan sirqeessuu talaan mataa kanaa akkatti.